Tootessi 24 injifannoo tokko lama jenneetiin lakkoofnee itti ba'uu dandeenyu qofa osoo hin taane keessaayyuu iddoo tokkotti finnee ilaallu yaadannoo gurguddaa lama jechuudha kan itti yaadannu. Inni tokkoffaan guyyaa hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa waggaa 14 har'aa itti kaawwame, dhagaan bu'uuraa itti kaawwame, achirraa fuudhee mootummaan jijjiiramaa piroojeektii guddicha lafa inni kufee kaasee amma gara xumuraatti fide yeroo itti yaadannuudha. Inni lammaffaa immoo guyyaa qaanqeen bilisummaa barootaaf jaarraa tokkoo fi walakkaaf sana oliif sabni keenya Oromoon sabab sablammiin biyya kanaa aarsaa qaqqaaliitti kaffalaa ture, lubbuutti dhabaa ture, lafeetti cabaa ture, dhiigni itti dhangala'aa ture, guyyaatti firii aarsaa qaqqaaliitti kaffalaa ture sana itti argateedha jechuudha. Kanaaf guyyaan kun Oromoo qofaan miti sabab sablammii biyya kanaatiif sanbira darbee gaanfa Afrikaatiif Afrikaanotaaf nu gurraachotaaf guyyaa ifti haaraan nuu bahe akka godina Shawaa Lixaatti karaa baay'ee miidhagaa fi irraa baratamuu hin danda'uun mariin paanaalii keenya sadarkaa adda addaatti gandarraa kaasee amma sadarkaa godinaatti gaggeessinee jirra jechuudha. Akkuma kana fiigichaanis karaa atileetota ciccimoo kanaan dura gama leenjisuutiin gama ofii keessatti hirmaachuutiin akka godina keenyaa qofa miti akka biyyaatti dhiibbaa poozitiif ta'e namoota huumaa turan karaa hirmaachiseen leenjistoota bebbeekamoo karaa hirmaachiseen karaa godina keenya ibsuu danda'uun kanallee milkeessinee jirra jechuudha. Akkuma kana daawwannaa hojii misoomaa keessattis paartiin keenya akka waliigalaatti injifannoo gurguddaa hedduu qaba. Akka waliigalaatti yoo ilaallu jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa injifannoo gurguddaa galmeesseera. Fakkeenyumaaf kaasuuf gama siyaasaatiin murtee gurguddaa baay'ee ulfaatu murteessuun danda'amee jira. Sanaanis jijjiiramni guddaan dhufee jira. Keessaayyuu dirree siyaasaa bal'isuun wal qabatee hirmaachisummaa qaamolee siyaasaa bal'isuun wal qabatee dhuguma Oromoon hammataa ta'uusaa karaa ibsuu danda'uun aadaa keenya karaa ol kaasee mul'isuu danda'uun akka kana ibsuu danda'utti akka sadarkaa Oromoon irra ga'e sana ibsuu danda'utti dirree siyaasaa bal'isu. Gama dinagdeetiinis injifannoo gurguddaadha kan galmeessine ammallee kan laalaa jirru kan keessa kan inni jiru jechuudha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufu dinagdeen biyya kanaa rakkoo ammaataa failed state jedhamee biyya kufte mootummaa kufe jedhamee kan tuqaadhaan kaawwame iddoo kufee kaasnee yeroo ammaa kana tarkaanfilee gurguddaa karoorsinee waan hin calqabne waan hin xumurre hin calqabne waan calqabne immoo hin xumurra mootoo jedhuun injifannoo gurguddaa galmeessinee jirra. Kanas addunyaan ragaa nuu baatee jirti. Iddoo kufte biyya kana kaasnee akka baha Afrikaatti biyya guddina ariifachiisaa galmeessaa jirtu yoo xiqqaate waggaatti guddina 7.5 galmeessuu calqabnee jirra. Keessaayyuu inisheetiivii yeroo ammaa kana caalmaatti irratti hojjetaa jiru yoo hojjetaan keenya hoggansi keenya maneejimentiin keenya ilaale dafee iddoo hundatti lafa qabachuu danda'a. Karoora keenya illee milkeessuu dandeenya kan jedhu keessaa filanne jechuudha. Inisheetiivii muduraa. Isa kanaas milkaa'ina guddaadha kan nuti argataa jirru jechuudha. Yeroo dhiyootti calqabne muuzii ganama waliin laalaa turre sun yoo namni Arbaa Miinci dhaqxanii daawwattan jiraattan irraan kan hafe amma sadarkaa guddinni irra jiru kun tarii nutti akka barbaadamutti mul'achuu dhiisuu danda'a malee hin jiru jechuudha. Eessa turree kanaan duraa lafti kun asuma jira. Bishaan kun asuma jira. Qilleensi kun illee asuma jira. Baroota dabarsine kana keessa osoo akka kanatti dammaqnee hojii kana fakkaatu hojjannee har'a nuti Oromoon eessa jirra?
biyyi kun eessa jirtii kan jedhu asirraa waa ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa kun mootummaa keenya ta'uu beeknee abbaan jijjiiramaa illee nu ta'uu isaa beeknee injifannoo keenya kana sadarkaatti hubachuu qabnu hubannee hubachiisne fuulduratti immoo injifannoo kana caalu galmeessuudhaaf akkuma harka xiiqiidhaan gamtaa'e siidaa dhalootaaf kaa'e jenneetiin qabannee deemaa jirrutti tokkummaa keenya kana daraan yoo itichine injifannoo saba keenya bira darbee biyya keenya bira darbee addunyaadhaaf ta'uu danda'u dameewwan hundarratti fiduu hin dandeenyaa waan jedhu kana dhaamuun barbaada. Aanaan Baakkoo Tibbee irra deebi'ee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warri dhuftanis baay'ee ulfaadhaa galatoomaa.